السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو كينيا كان رت أرجمنا سجنتا أولماتي سجنتا أولماكي نهاراتي نما هارم بكهرت أرجمنا جرا أقوى بكمو يرون أما كيس جرو يرو جناتو وجي والكواتي يرو جنامو أقومالي جرا برتمون أقوى بكمو لوتيس يرو برتوتا إلمنتري هايسكولي تورتي وانتوتا جرا دلقا توري وانتوتا كدانتيلي نانو كيسني تمالك جرامو كومنتي رانو كتاني أما كنت أرجمنا رينا إيبوكسي دا مهد إيبوكسي مالك سياموتو كاولو ماني لالو تامو ورا بيجينا تمانين ترانا في راجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي مكاتي سني في دابني كيسا مالك كجرا مدفيما. Eebanuurii ይባላሉ የሪና Eebanuurii jedhama hundeessituu ipoksii riinaati hojiin keenya ipoksii hojjechuu fi meeshaalee ipoksii barbaachisan oomishuudha dabalataanis barnoota ogummaa kanarratti ni leenjifna ipoksii erga jalqabdee yeroo ammam sitti fudhateera erga hojii kanatti seennee waggaa 3 ol dabarsinee jirra mee as keessatti ipoksii qofamoo maaltu hojjetama wanni biraas jira ከኢፖክሲ ውጪ ተያያዥ ሆኖ የረከቦት ኢፖክሲዳን አላ ሆጂሌ አከረከቦቲ ካስትሪዝኒ ፍላወሪ ፊ ሆጂሌ ኢፖክሲዳ ወልቀበታን ሁንደኒ ደለግና በተጨማሪ ደግሞ ማቴሪያሎችንም ደበለታኒስ ሜሻሊን ይስና አኩመ ጀልቀበረት ስንቴ ሜካናን ዱፌስ መንበሩም ሳቲ አራሞት ወንቶ ተኩተኩ አኒስ በረቹ ቀበዳው ያዲፍ ሚ ወንቶ ተከኒ ማልማል አከቴፊ ኢፖክሲ ማልማል አከበርባችሱ ከወሊን ይላሉታ ኢፖክሲ ወጀቹዳ ማልማልቱን በርባችሳ ወደ ኢፖክሲ ቢዝነስ ወይም ወደ ኢፖክሲ ሙያ ለመግባት ገራ ኦጉማ ኢፖክሲ ከናቲ ሲኑፍ ሜሻሌ ገረገራቱን በርባችሳ እንደምታዩ ሚዛን ዲጂታል ሚዛን ያስፈልገናል ኢፖክሲያችንን የምንሰፍርበት ማለት ነው ኋልክ ሌቭላችንን ማስተካከል ስላለብን ኋልክ ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ ኢፖክሲ ግዴታ ያስፈልገናል እዚህ ጋር ለምታዩ የተለያየ አይነት ሬሾ ኢፖክሲ ያስፈልገናል ከኒና ከሚዛና ዲጂታላ ሌቭለሪ ኢፖክሲ ሬሾ ገረገራፊ ሜሻሌ ከኒም ቢሮ አከደበለታቲ ነው በርባችሳ እንደ አስፈላጊነቱ ትራንስፓረንት ፒግመንቶች ያስፈልጉናል በስራ ሂደት ልንጠቀማቸው የምንችላቸው እንደዚህ ግላቮች ስፓቹላ ማንኪያ እና እንደነዚህ አይነት ለመበጥበጫ የምንጠቀማቸው ዊዘንት ስትሮ የሆኑ ካፖች ያስፈልጉናል ማለት ነው እነዚህ እቃዎች ካሟላን በኋላ የተለያዩ ስራዎችን እነዚህን ተጠቅመን እንሰራለን የሞልድ ስራዎችን መስራት እንችላለን የሞልድ ስራዎችን እንዲሁም ደግሞ ሳምፕል ለቲቪ ስታንድ እንደ ጠረጴዛ የተለያዩ ፍሬሞችን ሰዓትም ጭምር ልንሰራበት እንችላለን እንደነዚህ አይነት ኤምዲኤፍ ቦርዶችን ተጠቅመን ነው ምንሰራው ይሄንን አዱኛ ፋይናንስ ጅጅራማ ዴሙ ከሰት ፊለኖን ከሰኑ ፎርማተ ዲነግዴ ዱዳ ከሰኔን ወልሲማቱ በርባዳ duudhaa keessan bu'uureffate of eeggannoo ciminaan kan hojjetame maallaqa keessan amantii keessaniin kan wal simsiisu tajaajila amansiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf waaleetii dijitaalawaa fi faayinaansii Halal Pay baankii Hijiraa irraa iddoo dalagaa keessan irraa osoo hin sochoone tajaajila baankii kamiifuu kan fayyadu appilikeeshin Halal Pay buufachuudhaan bittaa fi gurgurtaa keessan hammayyeessaa akkasumas hanga halkan sa'aatii 3tti kan isin tajaajilan karaa bakka bu'oota keenya isinitti dhihoo jiran goruudhaan maallaqa baasii fi galii gochuu ni dandeessu. Maal kana qofare faayinaansiingii muraabahaa Halal Pay itti fayyadamuun qabsiisa tokko alatti abjuu keessan dhugoomsaa. Halal Pay Play Store yookiin App Store irraa buufachuudhaan daandii halaalatti harrooma makamaa. Halal Pay Baankii Hijiraa imala gara egalee ifatti. ከዛ በኋላ እቺ የቃውን ክብደት እንዳያስገባብን የርምትሏን እናካለን ስለዚህ የሚያስፈልገን ለዚህ ሞልድ የሚያስፈልገን 400 ግራም ቢሆን 3:1 ሬሾ ስለሆነ 3:1 ሬሾ ስለሆነ 3 እጅ በአንድ እጅ አድርገን ነው የምንሰፍረው ከዚህ 300 ከዚህ 100 አድርገን እንሰፍራለን ማለት ነው ጀርቀበም ሚዛን ይከና ኦንቆድና በነና እጁድ
Achi booda immoo jookii keenya kana fuunee irra godhanna. Ulfaatina meeshaa keenya akka nu jalaa fudhanneef zeerootti akka nu deebi'u godhannee booda kana 300 fudhanna. Isa kana immoo 100 fudhanna. Isa kanarraa immoo giraama 100 itti dabalanna. ከዛ ሚክስ እናደርገዋለን። ሁለቱን አንድ እስከሚሆኑ ድረስ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። አማ ወሊቲ መካጀራ ወሪ ኬሚስትሪ ከና ወላሉ ደቂቃ ኩደኒ አማ ደቂቃ ኩደሸኒ ወሊቲ መኩ ቀምና አካ ወል ፍዳቱፍ ጀቹዳ ዮኪን አሞ ኑንጎጉ ከና ፈከነቲ ወሊቲ መካጀራ Egaa steepii itti aanu regeenne jirra. Steepiin itti aanu isa kana asitti qannafannaa. Asitti isin qannafannaa. Steepii itti aanu ammoo golden powderii itti daballa. Inni amma hojjanni kun sa'aatii 24 booda gogee isa kana fakkaatu nu kenna jechuudha. Waa lama hojjannee inni tokko isa kanaa fi inni tokko ammoo kan irra kaawwannu jechuudha. Biiroo garaagaraa keessatti miidhaginaaf kan fayyadamnu akkasumas footoo garaagaraa irratti galfachuu kan dandeenyudha. Egaa kan hojjechuu dandeenyu waan baay'ee hojjechuu dandeenya asitti. Erga hojjannee nu gogee sa'aatii 24 turre booda ammoo haala kanaan irraa baafannaa jechuudha. Ogummaa martuu abbaa qabdi. As keessatti wantoota garaagaraatu hojjetamuu danda'a. Wantoota akka rakabootis ta'ee wantoota ababaa keessa godhannu waan hedduu hojjechuu dandeenya jechuudha. Ogummaan kun ogummaa hedduu bareedaa fi hedduu salphaa ta'edha. Isa kalarii garaagaraa qabu kana hojjechuudhaaf guyyaa tokkotti qofaa miti kan hojjannee geessinu. Guyyaa garaagaraatiin kalarii garaagaraa wantoota garaagaraa jemlaayitii wantoota bareedan itti daddaballee guyyaa garaagaraatiin kan gogee meeshaa tokko ta'u jechuudha. Inni kun kanaan dura kan hojjetame irratti ammoo isa bira daballaa jechuudha. Inni kun isa kaleessa hojjetamedha. Isa kaleessa hojjetame kana ammoo guyyaa guyyaadhaan guutama. Wantoota babbareedaa wantoota garaagaraa itti daddaballee amma ammoo nuti hin hojjannaa jechuudha walii. Amma ababaa itti dabalanna. Amma epoksii irratti dabalataa jirra akka bareeduuf jechuudha. Waan garaagaraa itti daddabalannee babbareechifna jechuudha.
እንደዚህ የተዘጋጀ ኤምዲኤፍ ላይ እንልጣውና እንለጥፈዋለን። ከዛ በኋላ ኢፖክሲያችንን እናለብሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይሹ ይላጣል። meeshaa kana dura yeroo arginu gabaa irrattis ta'ee mana namaattis ta'ee yeroo arginu meeshaa biyya alaatii dhufee fa'aa nutti fakkaata. Yaa duraan biyyuma alaatii dhufa. Amma garuu riinaa ipoksiitti ipoksii qofa osoo hin taane meeshaalee kanneenis hojjechuun ni baratama jechuudha. Meeshaalee garaagaraa fayyadamanii isa kanneen haala kanaan ni hojjetama jechuudha. Marattuu kun meeshaa biyya alaatii miti meeshaa biyya keenya keessatti hojjetamu jechuudha fi meeshaalee hedduutu mana kana keessatti dalagama. Inni kunis kaastiriizinii jedhama. Kitaana kan itti arfannu jechuudha. Walumaa galatti meeshaalee bunaa akkasumas wantoota garaagaraa hedduutu as keessatti dalagama. Irraa fayyadamaa irraa baradhaa isin jenna. Egaa kabajamtoota keenya sagantaan oolmaa keenya akkuma itti fufetti jira. Akkuma jalqaba waliin jenne bakki dhufnee iddoo barnootaati. Barannee erga xumurree booda qormaata dhumaarra jirra jechuudha. Egaa amma ofii kan koo kan hojjedhu jechuudha. Isa kanatti giraama 52 buufachuu qaba isa kanarraa jechuudha. Isa kana ammoo giraama 17 itti dabalanna. Amma ammoo isa kana waliin dhahanna jechuudha. Akka wal fudhatuuf. Egaa ipoksii keenya erga adda qoodannee booda kalariiwwan nu barbaachisan itti godhanna. Maal akka hojjennu garuu dhumarra walii ilaalla jechuudha riizaaltii isaa. Amma kalarii adii itti dabalanne waliin dhoofna jechuudha walitti akka makamu. Kalariiwwan keenya kalarii gosa sadii qopheeffannee jirra. Inni tokko adiidha. Inni biraa ammoo cuquliisa. Inni itti aanu ammoo buleedha jechuudha. Hunduma isaa qopheeffannee jirra. Amma gara isteeppii itti aanutti dabarra.
ቀዝቃዛና አየር ነው። አየሩ ይገፋልሻል ማለት ነው። እዛ ጋር የተገፋው ዌቭ ነው አይሽው። ስለዚህ የምንገፋው ምንዋን ነው? ነጯን ነው ማለት ነው። ነጯን የተወሰነ እንገፋታለን ማለት ነው ወደዛ። inni nuti hojjanne dhumni isaa kana fakkaata. Inni kun ammoo gogee wanta nu barbaanne nu kennuudhaaf sa'aatii 24 yookiin ammoo guyyaa tokko kan fudhatudha jechuudha. waan hedduu barateera. Kanaafuu galatooma ulfaadhaa waan nu simattaniif hedduu galatooma. Isinillee galatooma. Riinaa Ipooksiin bakki itti argamu marfata Ayirxeenaa gamoo xiqqee darbii lammaffaa irratti kan argamudha. Ipooksii qofaa miti waan hedduu barachuu dandeessanii ogummaan ammoo barbaachisaadha. Waan hundayyuu beekuun nama miidhuu nama fayyada malee. Kanaafuu keessaafuu shamarran keenya dhuftanii biizinasii keessanii uummattanii hirkattummaa irraa bahuu hin dandeettan jenna. Sagantaan oolmaa keenyaa har'aa kana fakkaata. Qophiilee keenyaa hafan biroo waliin turtii gaarii qabaadha. ጣይባኑ ይባላል። የሪና ኢፖክሲ ባለቤት ነኝ። በኢፖክሲ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። ወደ ኢፖክሲ ስራ የገባሁት ራሴን በራሴ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በማየት ነበር። ነገር ግን በጣም ብዙ ጊዜ ወስዶብኛል። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ያበላሸውም ጭምር ነው የለመድኩት። ከዛ በኋላ ግን የፍሎር ስልጠናዎችንም ጭምር ወስጃለሁ። አሁን ላይ ለተለያዩ ሰዎች የስልጠና ፕሮግራም አዘጋጅተን እየሰጠን እንገኛለን። በጣም በትንሽ ካፒታል መስራት ይችላሉ። ብዙ ነገሮችን ያሰራቸዋል ማለት ነው። እኛ ጋር መጥተው ሲሰለጥኑ ከኢፖክሲ በተጨማሪ የተለያዩ የረከቦት ስራዎችን፣ የካስት ሪዝን ስልጠናዎችን፣ በኢፖክሲ የሚሰሩ ሰዓቶችን፣ ፍሬሞችን፣ የአበባ ቫዞችን በአጠቃላይ የኢፖክሲ ስራዎችን ይማራሉ ማለት ነው። አሁን ላይ የአንድ ሳምንትና የሁለት ሳምንት ትሬኒንግ ነው ያለን። በዛ መሰረት የጠዋት የከሰዓት እንዲሁም የማታ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ለተማሪዎች በጣም ቆንጆ ዲስካውንት አድርገን እየጠበቅናቸው ነው። አሁን ላይ አድራሻችን አየር ጤና አደባባይ ጽጌ ህንፃ 2ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ሪና ኢፖክሲ ብላችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ገለቶማ